Yoomittuu moojala laquuflee jibba feete muchuu caattee matte karaarraa dugda laatte omanatti taate hangam beekuu ani si miine atis beekta maaltu taanaan gama na teessee gama laalta gaman beekne taata. Shama nagaan koo isin haaga'u jedheera yaada haaraa isiniif fidee dhufeera. Viidiyoon keenya har'aa kan inni xiyyeeffatu dadhabeera nagaheera jibbeera sidhiiseera jedhee dhiira sidhiisee deeme tokko garuu sababa si jibbeef sababa sidhiiseef utuu sin wal hin mari'atiin calliseetuma si cufee deemu sidhiisuuf daqiiqaa isa dhumaarra yeroo gahetti deebi'ee dammoo gaabbee si kadhatee luka kee irratti kufee akka dhiifama si gaafatu gochuuf maal gochuu akka qabdu karaan isinitti himaa. Jaalallee koo dhiifama jaalala keenya duriitti deebina jedhee akka deebisee si kadhatu gochuuf maal subscribe godhaa. Viidiyoo kana fakkaatan yeroo hundumaa isin biraan geenya. Warri maatii taatan immoo duriin keenya har'aa akkuma armaan dura isinitti himetti yookiin isin nuffee isin irraa fagaachuu yookiin waa'ee jaalala keessanii cal jechuu yeroo calqabutti maal gochuu qabdu sidhiisee erga deemee booda natti araarami jedhee akka si kadhatuuf maal gochuu qabda. Kun yeroo hedduu waan nama qunnamudha. Darbee ni mul'ata. Namni jaalala keessatti hiriyaa yookiin haadha manaaf abbaa manaa yookiin erga ijoollee godhatis uumamuu danda'a. Wanta nama qunnamuu danda'udha. Guyyaa 3 keessatti, ji'a 3 keessatti, waggaa 3 keessatti, yeroo gabaabaa keessatti yookiin yeroo dheeraa keessatti kan uumamuu danda'udha. Maaliif amalli namaa rakkisaa waan ta'eef isa duriirra jijjiiramee amalli isaa bilbila isaa yeroo itti cufaa bulu haasawaan isaa akka duriirra jijjiiramee yeroo itti jaalalli isaa hir'isu ni argina. Kanaaf waan akkasii kun yeroo uumamu shamarran maal gochuu qabduu fi kan yeroo gootummoo namni sun deebisee akka si kadhatu wantoota ta'an keessaa isa bu'uuran isinitti himaa jechuudha. Egaa jalqabarratti akka qabxiitti kan kaasnu maalinni namoota tokko sababa tokko malee isin dhiisee yeroo badu eegalu yookiin jaalala hir'isee isinirraa fagaachaa yeroo dhufutti yeroo ignore isin gochuu eegalutti maal gochuu qabdu seetan nama kana dhiisuudha. Maaliif dhiironni shamarran gaafa nu cufan bilbila nuu kaasuu dhiisan maaltu uumame jennee yeroo gaaffii durfamnudha. Maaltu uumame maal taate maalan balleesse jedhee yeroo inni teekstiidhaan sireebu argita. Kana qofa miti. Kana tajaajilsiifachuu qabdu namni tokko deemuu barbaade taanaan wanti kamillee akka hin deebisne amanuu qabda. Kanaaf maal gochuu qabda? Yeroo kenniif. Namni kun erga kophaa filatee erga si waliin ta'uu hin feene jireenya kee keessatti jireenya isaa keessatti yeroo isaa bal'aa godhee haa fayyadamu haa ilaalu jechuudha. Nama kana dhiisuu qabda. Yeroo gabaabaa fudhatee haa ilaalu jettee dhiisuu qabda. Kanaaf nama kana dhiisaatii of danda'ee waan barbaade haa godhu yeroo kenniif. Kana booda wal hin agarru yookiin adda baaneerra jettuu otoo hin taane inni bilbiluu yoo dhiise atis teekstii hin barreessin hin bilbiliin callis hanga gaafa inni bilbiluuf eegi. Dhiironni hedduun yeroo itti cal jedhan hin jaallatan. Kanaaf kana gochuu danda'udha. Rakkoo si qunnamuuf yookiin dhiphina sitti dhufe sanaaf daftee dursitee itti balaqqeessuu qabda. Yoo callisee callisuudha. Kun immoo akka tasaa keessa isaa nyaatee gaaffii itti uuma. Isinis immoo kana godhaa. Hin dhiphatina sammuu keessanitti deebi'aa. Egaa inni lammaffaa irratti kan ilaallu maalidha? Attention ofii keessan irratti xiyyeeffachuu bachuu otoo hin taane kan ta'u ta'eera jettanii of amansiisuu daftanii gara yaada keessanitti deebi'uu fi yeroo hundumaa dorgommii keessa of galchuu. Ati shamarran bareedduu waan taateef dhiironni hedduun akka si barbaadan konfidensii horachuu qabda. Ofitti amani. Kanaaf daftee gara kaayyoo kee jalqabaatti deebi'uudha qabda jechuudha. Kanaaf of kunuunsii wantoota si bashannansiisan godhi. Kanama gaddaa akka nama miidhamee gaddaa fi boocha ta'uu hin qabu. Manni kee piroofaayiliin kee yeroo tokko shamarran yeroo waan akkasii miidhamtan piroofaayilii keessan gaddaa piroofaayilii gurraacha gootu kun immoo dhiira jajjabeessaa akka inni deebi'ee sin agarlee godhaa jechaadha. Maaliif balballi gammachuu tokko yoo cufamee kan biroo ni banamaa akkuma jedhamu. Kanaaf amalli dhiiraa gaafa cal jedhu isheenis gaafa cal jettu waan mo'ame waan isatti fakkaatuuf deebi'ee dhufuunsaa waan hin oolledha. Moor mijatee fiitimoo isheenis qophiirra turtemoo jecha jedhu keessa galaa shakkii keessa galaa kana dura jedha yerootti sammuunsaa waliin wallolu ta'a. Kanaaf waan dhufu hundumaa salphisaatii yaada ofiin miidhinaa kun isa lammaffaadha.
Inni sadaffaan waa'ee wal qunnamtii jaalalaa keessaa yookiin akka wal dhabdan eenyuma baastee haasa'uu hin qabdu. Hiriyoota keessaa ta'u hiriyoota akka isa faana wal loltan deemuudhaan qabdu. Kana yeroon jedhutti yeroo hiriyoota keenya yookiin kan isaa wal argitutti akka wal dhabdan haasa'uu hin qabdu. Wiccitiin kun bahuu hin qabu. Tarii hiriyoota isaa yookiin maatii isaan wal argineerra jechuun ni danda'u. Garuu yoo isaanitti hin himne gaaffii itti uuma deebi'ee akka dhufu taasisa jechuudha. Yeroo hiriyoota keessa argu yoo itti himuudha baattee informationii kana yoo dhabu akkamitti kan jedhee ofiisaa bilbilu uumama jechuudha. Kanaaf waa'ee walitti mufachuu keessanii eenyumatti himuu hin qabdu. Laayifingi akka haaraatti itti fufuudha qabda. Mo'attee yerootti argamtu yerootti uumamu jechuudha. Arfaffaarratti kan ilaallu nama haqa taate argamu qabda. Kana yeroon jedhutti ofii kee erga sammuu keetti deebitee booddee rakkoon kun eessaa ka'e paartii isa kamirraati maddee jettee xiinxaluudha qabda. Anamoo isatu balleessaa qaba jettee of xiinxaluu qabda. Maal gochuu akka qabdus immoo itti yaaduu qabda. Yeroo suma tarkaanfii fudhachuu qabda. Kana yeroo gootu soorsii rakkoo sanaa beekuuf si gargaara. Sammuu qulqulluun yaada qulqulluun maal ture ka'umsi kanaa jettee utuu itti hin dhiphatin eenyu balleessaa kana kan qabu jettee itti yaaduu qabda. Eenyuun dhufe eessaan dhufe jettee itti yaaduu qabda. Egaa hordoftoota keenyaa har'as viidiyoon koo kanumaan xumuraa. Viidiyoo biraatiin hanga walitti deebinutti nagaan nu turaa.